nageenyi waaqayyoo waaqa jiraataa iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota chaanaala koo nagaa keessanii ani nagaa kooti nagaa kottaan seer ergaa tokko isinii dabarsu barbaade waa tokko isin fayyada jedheeni yeroo baay'ee ijoolleen keessa seenanii naadha danteelii naan jedhu kana dura kan koo isinitti agarsiisee ture ijoolleen lama akkam jedhanii na qabanii ijoollee duwwaa jiranii isaaniif kanan hojjedhe isinitti agarsiisee waan tafe jira yeroon xumure immoo hunda isaa isinitti agarsiisa haa ta'u maal akkan hojjedheef yoo feetan immoo isin jechuudha yoo feetan anatoon taane ijoolleen dhaan jiru gabaa keessa kan gurguran illee jiru filannoo diizaayinii kanan beennu jedhanii durallee dhaqee haasofsiise ijoollee gabaa keessatti garuu ani ittan agarsiisa ani yoo ittan agarsiisa isin hojjechuu danda'u warri feetan keessan na dubbisa masoobii koo kana dura isin agarsiisee waan tureef isa naa dhoftu malee nan du'een ka'e naan jette mucaan wayii ijoollee dubarri lama so ishee tokko kana dha'ee baasee jira kan masoobii warqii kana jechuudha. Kan masoobii warqii kuteef bakka ishiidhaayyuu amma dheeratu argaa jirtu diizaayinii isaas argaa jirtu. Kana isheedha baasee jechuudha kana na argiti asiini baay'eessaa beekna seetaan sarfiraas godhe hin barbaade. Anyways ijoollee gaafii ijoollee baay'ee waan ta'eef asirratti immoo kan koo argitaniitti hirkabooti ishiini kootirratti kan hirkabooti ishiiniti kuni kan hirkabooti ishiini jechuudha. Asiin bifa kana garuu asiin irratti dhahe kan koos kanuma fakkaata yoo samalee waan jetteef mucaan waanuma sitti bareede kanuma kan kee kan fakkaatu waan jetteef okay jedheeni baay'ee mirxii tokko kuni fa'i waaw ani jakoon argeen beeku kana dura dhugaa of akka badoo ton taane argeen beeku danteerii kana jechuudha isa jala isaa ton taan asiin diizaayinii kana jechuudha. Na kana kan shiiniti kuni kan hin baasee fi birriinsa baay'ee ulfaata kirriin kuni baay'ee fixa dhiifama naa godha kirrii baay'ee fixa baay'ee tokko jechuudha amma fixa isinitti muyyuu hin danda'u kun immoo kan masoobii daabbooti baqa kootumaan keetumaan akkasitti bareede waan jetteef bifa koon hojjedheefan koos kanuma la amma onnaannesee isinitti agarsiise illee dhiifama. La sirra jira kan koo illee bifuma sanaati jechuudha. So bifa sanaa malee waan jetteefan kana ishiidha hojjedhee kun kan masoobii daabbooti. Kan masoobii daabbooti. Innis diizaayinuma sana wal biratti baay'ee bareeda waan ta'eefin kanumaan hojjedheefi abbaan ta'e narraa bilbilee kaameeraa koo cabsee oole. Then kana kan masoobii warqii kan shiinii kana kan masoobii sakaanii asitti immoo kanaanis nan qaba diizaayinii isaa laalaa deema በነገራችን ላይ kan duriiti garuu እንዴት እንደሚያምር dhugaa waaqayyo jechuudha laaluu dandeessu. Yeroo itti fayyadame immoo baay'ee zirzirri waan jedhuuf ani kanaanan xumuree fi normaaliin dhaabne kanaanan xumuree dhumasaa. Ishee kana diizaayinii anuma turratti baasee fi wanta iyyuu kana qabdi. Baay'ee nama marara daabborra naa buusan. Kunillee jira kan tireeti kuni. Kun immoo kan tireeti kan masoobii warqii kan shiinii kan masoobii daabboo kan tireeti. Okay manan baasa yoo nagalateeffatte waan ishiin itti nagalateeffattu immoo sagalee illee ta'u voice illee ta'u inuma argitu sinis jechuudha booda namni keenya ammanas miti kan masoobii warqii ishee gubbaati ishiin kuni ishii xinnashuudha maanni ishii xabattu moo waan ta'e isheedha iddoo kana xaalli ganaan godha nafa then nadhiisa
kun immoo kan biifeeti sagal jechuudha kan hin dha'eef ishiidhayyuu kan biifee jechuudha sagalan dha'eef kana kan biifeeti kuni kan soofas ta'uu danda'a bifa biraa immoo biifeen yoo dha'ame sagalin dha'e kana dizaayinii ishii ilaaluu dandeessu qoba dha'een walitti hodhe sagalii kuni kan biifeeti ishii kan biifeeti kan ammoo kunis dizaayinii kan kootiti kan kolaachirra jira kun dizaayinii kan kootiti kan soofati kun kirri bifuma tokko kan fayyadameef dhugaa waaqa bifuma kan kooti jechuudha maaliif adiin mirra jaaladhan yeroo hundumaa yoo nan bareeda yeroo masoo birra keessanii so kun immoo kan soofati qooma sitti argama I think asinitti mul'ata like baay'ee yoo nama maraara dhugaa baay'ee tokko ani kirrii kanaa fi kana waliin deema yoo na bicaa rungaadee nama maraaru kan warra baadiyyaadha ganamni ifa mallee naa godhaate kan magaalaa taanee miti garuu isaan kana wayya kirrii lama walirraa deemus yoo na des nama jedha amma fakkeenya kun otoo bicaa faana diimaa faana ta'e maala fakkaatu mee wal bukkee qaba laala kanaaf akkanatti biifee keessaa marxiidha jechuudha bata kunis egaa akkasuma kan biifee kuni kirriin dhumateera kirri 30 bitee ciccireen fixee isa kanatu fixa kirriidha amma kuni walitti nodhine ganaadha laal walitti hodheen xumurree jechuudha afurmoo waan ta'e qofan baasee kan kun walitti hodheera garuu kun sadiin walitti hodheera walitti aggaxamee fixu amma kan kirrii ciramee waan ta'eef hin dhumu 30 fixe kan isa kana ammoo kun kan walitti nodhines as jira soomaan isinitti agarsiisu kana jechuudha kunillee ganaadha walitti nodhine isa sana jechuudha inni jambaasaaf kan soofaa sanaa ol inodhu wadaan oo jiraate illee nan kaada malee ta'u maaliif baay'ee kun dhukkube jechuudha ofii koofuu fuul godhee amma kana hin hojjanne kana biyya arabaa taa'een hojjadhe ani kan amma nyurra nam'ee jiru isa kan ammoo yeroon biyya intiniitii galee sanan hojjadhe akkan dhufeen hojiin qabu kanattan xumureeyyuu malee intiniin jiru hin danda'amu jechuudha danteeliin bakka umaa ilaaluu hin dandeessu sun mettee sarra oolu so kunis nama dhukkuba maal jechuun barbaade hamma dizaayinii kana hin argattu jedhu asii jechuun namoonni tokko hin dha'u garuu gabaadhum keessa ijoolleen amma isiniif hojjetan isiniin jedhu kuni isinii dha'u jedhee parsantii 100 isinitti hin himu garuu nan agarsiisa warri fakkeenya ajajachuu barbaadan anatti himtu bifasaa isa kana sakakeetii isa sana jettan dizaayinii natti ergitu ani immoo dizaayinii sana kamuun fe'ee yoo ta'e inuman beekaa ittan agarsiisa jechuudha isaan immoo narraa fudhan isinii dha'u jechuudha lakkisuma kana ammoo yoo jettaa isa kanas isaan amma mucayyootti geesse agarsiiseera maalat kana toon agarsiisne suuraan itti agarsiise viidiyoo waraabadhee jennaan ani beekeen dha'uudhaan jette gabaa ta'anii gurguruu gara baay'ee tokko diriirsaniiti garuu hin danda'an kana dha'u ani immoo hin danda'ani normaal akkaatti ilaalanii hin dandeenyu jedhanii malee otoo hojjetanii hin beeku waan ta'eef nan barsiisaanii hinumaa isaanii akka gabii gaarii argataniif kirrii jijjiiruu qabu wanti gabaa keessa jiru diimaa bicaa rongaadee wal fa'i adii jammaranii diimaa jammaranii bicaa danteelichi hin nafeera so kana kan mana keessatti bakka irra buufte taanaan bareedu yoo bifuma tokko bakka wanta hojjette sana bifuma tokko kanaaf kana baay'ee inni baay'eedhaa fi itti agarsiisee isiniif nan hojjechiisa warri barbaadan lakkoofsa kuwaas jalaa fudhadhu koomentirii jala isinii barreessaa achi jalaa fudhadhaa na dubbisaa yoo barbaadan amma barbaadan natti hima
diizaayinii isaatiif hin dhiphaatina. Ani bakka bu'ee itti agarsiisuu hin danda'a ijoollee jechuudha. As walisoo keessadha malee nan beekan hin beeku. Ani gabaa keessan gadi taa'etan inni gadu diriirsanii achuma ta'anii dhaa jirus kan soofaa kan teessoo minamina dhaawaan jiraniif gadi taa'een meeqatti gurgurtuu ammamii maanni jedhee haasofsiisee then kan 300 jedhanii kan shiini kun 350 fa'ii jedhu amma duraan illee maan jedhuyyuu kan masoo warqii banagaraachin illee 200 jedhu jedhan diizaayiniin garuu ila amma kirriin kuni kirri meeqa fixa seetan masoobin kan qofa'ee guddaadha. 11 ol 9 torballee fixa darajaa isaatiin jechuudha. Kan 5 dhumummoo jira. Sirsirri godhanii waan tarkisanii bichaadhaan xuxxumuranii jira jechuudha. 5 illee kan dhumuun jira. So hundumti bifa tokkoon miti jechuudha. Amma kun inni nani cire kun yoo akkam xinnate kubbaa 2-3 dhumeera jechuudha. San cire kan harkatti of mareen yoo jiraate sin agarsiisa. Akka kanatti kirrii dura maree ciree asitti dheen muraa jechuudha maqasiidhaan. So baay'ee fixa. Kirrii martanii amma kana yeroo martan amma asirra jiru kana yeroo amma kana gootan kirrii 2-3 fixxu jechuudha isaafu. Diizaayinii isaa bareedduudha sila jettanii malee jechuudha. Kunumtillee narkifamu kunillee kirrii baay'ee fixa. Inni kun amma salphaaseetu kirrii tarkifama zim jedhee baay'eensa jechuudha. Wanti dhaamu salphaadha. Harkiftanii daftanii waan ta'uuf jechuudha. Kanaaf kan kirrii 5 illee dhumuun jira. Zirzir muluun masoo warqiin hin mul'ata isa keessa. Annaa inni illee jira. Diizaayinii feetaniini garuu baay'een jaaladhe ani kanalleeni. Banagaraachin illee Dubaayii dhufee alaa dhufee mucayyoo tokko dhoofte akkas ilaaleetan suuqii goddanyaam koo suuqii hojjetti. Asoton taane magaalaa iddoo siistarii iddoo sargitti goone. Then dhaabadhee ilaaleen galee jalqabe jechumaan dha'ee xumuree jechuudha. So ani dhaadhee immoo kunoo kanan dhaadhee jedhee isinitti baasnaan ijoolleen danteelli dha'i malee naan jedhan. Ani danteelli dha'u. Ken erga na kadhattee mucayyoo sanaa kunoo kana baasee jira. Xumureefii jira. Banagaraa jilla naa kaffaltee yookiin gubboo nyaadhee miti waan hin boru dhugaa jiru adda baasu. Kana hundumaa ala asirra san cire kanas ilaalaa suniin jedheera. Kirriin dafee dhumaa jechuudha akkanatti. Kirriin haadhumu garuu bifti isaa bareedduudhaan nama maraara danteelii normaal magaalaa keessa ishiin irra yeroo buufattan baay'ee tokko miidhagaadha. Baay'ee tokko jechuudha. Ani kanan bitee adii 25 fi kana 5 biteessu. Ammas kunillee hin jira. Hamma xumuraatti ta'a tokkotu jira. Adiitu xumurame. Anyways, arraambisuu hin danda'a malee maa gochuu hin danda'a. Humni kootummi kun dadhabame kanan nama ba'e malee danteelii dha'uu koo miti. So akkanan isiniin jedha. Viidiyoon yoo isinitti tole like godhaa ijoollee biraatiif share godhaa. Yoo isinitti hin tole dislike godhaa. Maatii koo ta'u yoo barbaadan wanta haaraa tokko wanta argachuu barbaadan tokko nagaafattanillee yoo hammaaf hin argan nagaafattanillee argachuu yoo barbaadaniif immoo subscribe godhaati maatii koo ta'u viidiyoo isin qaqqaburraa waan hundumaa argachuu dandeessuun isiniin jedha. Akkasin isiniin jedha warreen samoona sham jedhan afaan goodaatti ani YouTube ittuma hufeen dubbachaa jira hojjechaa jira. Antakkaayyuu anarra waan addaa fakkeenya viidiyoo 200 ol hojjedheeraan. Viidiyoo sana keessatti wanta akka nama qunnamu wanta nama mufachiisu hojjedheen beeku. Isuman hojjedheeyyuu dheengadda sammuu nama fudhanneetu garan taanetti fudhate malee hiikaan ani ka'eef ulaagaan ani ka'eef haasaan ani ka'eef kan biraate jechuudha. Yeroo baay'ee of to'attee immoo tokkoon dogoggortu. Yeroo baay'ee dogoggorteet tokko irratti sirratta. Jechoonni dhala namaatu kanaadha. Yeroo baay'een kufta, yeroo baay'een dogoggorta, yeroo baay'ee garuu gaarummaa yeroo tokkoon kaata. Kan kaatus gizee tokko gaaruu dhaanis kan mul'attu gizee tokko jechuudha. Garuu gizee baay'ee balleessuu cabsuu dandeessa. Kanaaf akka sanaati. Otoon duraan balleessuu yookiin gadhee haasoftuu ta'e viidiyoo tamma sanaa keessatti waan hin taane dubbadhaayyuu an nama of to'atudha. Isuma dheengaddaatu iyyuu ani wanti illee dogoggore hin jiru. Asinaa dogoggore haa jettuuf deemanni tokko. Ara maanni maqaan ishii warqii baqqalaa. Yani isatti ishii beeka anoon beeku samaan naa midir.
warra akkasime warra mul'anne warri nama rabsu warra mul'anne asumaani ergaan dabarsa warra dhokatee nama rabsuudha warra dhokatee nama rabsu moo eessattuu hin qaqqabun isin hin qaqqaban hin qaqqabdanis hin beektuun gorsitu ka tokko hin beektuun gorsitu lama immoo si argitee waan sitti arteef sanaarii sin baatu wanti fitteefta warra akkasii fuuldura teessee kokkolfita jechuudha so yaa warqiinash warqii koo asumaani maqaan sirra caale sammuutti deebi'i asiin akka bolummaattan si gorsa komantii buj gochuun maa faayidaa hin qabu hiika dubartii irraa eegamuu miti jechootan gadhee dubbadhe tarii yoo jiraate immoo isin dubbattaniin dubbadhe malee dura narraa in argamu toof qoonfartanii barbaadanii anarraa jechoonni gadhee narra kanan dheengadda jedhee deebise jechoota isin kaatan irraan ka'e malee anarraan kaane dura kanaaf abbii koo nama beekuudha amma danteelii yoo barbaadan fayyadamuu dandeessu fayyadamuu dandeessu ijoollee anis waliin isin qunnamsiisa ijoollee sana hojjetaniini banagaraachin laa kana seeraan asitti dubbachuutti jira ijoollee faana wal isin qunnamsiisuu danda'a diizaanii akkuma jettan yoo ijoolleen hin beeknu jedhan kaami jedhan akkan jenneef anaan kana nuufaa hojjetan naan jedha ijoolleetti immoo waan sana nan agarsiisaan isiniin jedha bye bye. Nattaafuudhisaa.